Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa jechaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee fayyaa ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Haaraa taanaan egaa chaanalii kan sabiskiraayib gochuun hordofaan jedha. Akkasumas immoo kanneen kanaan dura maatii taatanii yeroo yerootti barnoota ni qopheessu hordofaa jirtan hedduu galatooma. Hiriyoota keessan daa'imman qabanis affeeraa irraa waa argataniin jedha. Barnoota nama qabadhee jiru barnoota keessuma maatii reefuu daa'ima argataniif yookaan daa'ima argachuuf jedhaniif kan baay'ee fayyadudha. Kunuunsa qeensa rifeensa mataa fi gogaa daa'imman reefuu dhalatanii ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu maal gochuu qabu kan jedhudha. Mee asirraatii barnoota gaarii argattu waan jedhee yaaduuf hanga dhumaatti hordofaa. Inni jalqabaa qeensadha. Waa'ee qeensa daa'imman reefuu dhalatanii jechuudha. Daa'imman tokko tokko yeruma dhalatan qeensa dhedheeraa waan qabaniif akka ittiin fuula isaanii of hin moccorre akkasumas immoo ija isaanii akka ittiin of hin moccorreef guyyuma sana yookaan yeruma sana irraa qoruun barbaachisaa ta'uu danda'a. Keessuma daa'imman yeroon isaanii xiqqoo darbee dhalate post-term kan jennu jechuudha. Ulfa torbee 42 booddee kanneen dhalatan qeensi isaanii baay'ee dhedheeraadha. Daa'imman akkasii egaa guyyuma sana irraa qoruu barbaada. Kanaan achi yeroo fooqan yookaan yeroo qaqqaban of moccoruu danda'u waan ta'eef. Akkuma suuraa irratti argitan daa'imni kun daa'ima reefuu dhalateedha. Qeensa baay'ee dhedheeraa kan ta'edha jechuudha. Akkasumas umurii daa'imummaatti qeensi kan nama gurguddaa caalaa ariitiidhaan guddata. Akkuma qaamni isaanii ariitiidhaan dheeratu qeensi isaaniillee ariitiidhaan guddata jechuudha. Kanaaf kan keenya santimeetira 3 ji'atti guddata milimeetira 3 ji'atti guddata taanaan kan daa'imman immoo hanga milimeetira 4-5 ji'atti guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ariitii guddaan guddata qeensi isaanii. Kanaafuu dafanii qoruu barbaachisa jechuudha. Akkasumas immoo qeensi qubaa kan harkaa caalaa suuta guddata. Qeensi qubaa kan harkaa ariitii guddaadhaan guddata jechuudha. Kan lukaa yookaan kan miilaa suuta guddata. Namni gurguddaallee akkasuma. Qeensi harka keenya ariitiidhaan guddata, kan miila keenya ariitiidhaan guddata. Harka afur caala jechuudha ariitiidhaan guddachuun isaa kan harkaa. Kanaaf daa'immaniif yeroo qeensa qoruu yeroo hedduu amma kan qoruu qabnu qeensa harkaadha. Kan miilaa suuta guddata waan ta'eef. Kanaafuu yeroo daa'imni irriba cimaa keessa jiru meeshaa qeensa daa'immaniif muru yookaan qoruuf qophaa'een yeroo yerootti irraa qoruu barbaachisa jechuudha. Yoo danda'ame guyyaa tokko lama wallee yoo qorre gaariidha. Akkuma sila jenne ariitiidhaan guddata waan ta'eef. Akkasumas egaa yeroo qorru yeroo daa'imni sirriitti rafu ta'uu qaba. Ta'iitii yeroo osoo qoraa jiru daa'imni sosocho'ee quba isaa yookaan qeensa lallaafaa kana muruu dandeenya waan ta'eef of eeggannoodhaan jechuudha kan muruu qabnu. Akkasumas immoo kan ittiin ofii keenya qeensa qorannu osoo hin ta'in kan isaaniif qophaa'e osoo fayyadamne baay'ee gaariidha. Akka tariitii qaama isaanii hin miineef jechuudha. Akkasumallee ta'ee osuma ammaa qorruu yookaan guyyaa tokko guyyaa lamatti qeensa irraa qorruu qeensi daa'immanii xiqqoomtee qara waan taateef yeroo rafan of hooquun of moccoranii akkasumas immoo of madeessuu danda'u. Dabalataanis immoo ija isaaniillee miidhuu waan danda'aniif yeroo rafan harka isaaniitti uffata salphaa akka armaan gadii irratti argaa jirtan kana itti gochuun gaariidha. Qeensumti xiqqoon kan daa'immanii qaraadhaa sharpii waan taateef yeroo of hooqan of moccoruu danda'u. Kanaafuu akka kanaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun egaa eeyyamamaadha kan rakkoo hin qabnedha. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu maadha? Kan kana fayyadamuu qabnu yeroo isaan rafan qofaadha. Yeroo isaan rafan qofadha malee kan fayyadamuu qabnu yeroo isaan taphatan yeroo isaan harma'uudhaan yeroo isaan of beekan fayyadamuun dandeettii guddina itti fayyadamuu harka isaanii quba isaanii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Namoonni tokko tokko guyyaa salkanis kan itti godhan jiru kun gaarii miti. Guddina itti fayyadama harka isaanii quba isaanii ni miidha jechuudha. Kanaafuu yeroo isaan rafan qofa akka isaan ittiin of hin moccorree itti gochuu dandeenya jechuudha wanta harkatti seenu kana. Kun uffatuma sasalphaa irraa mana keessa hojjetamuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan rifeensa mataadha. Rifeensa mataa daa'immanii ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu kan jedhudha. Gaaffii sadan tokko jiru kan maatiin kaasan waa'ee rifeensa mataa daa'imman ilaalchisee. Inni jalqabaan rifeensa mataa daa'imman irraa akka dhalataniin aaduun faayidaa qaba kanneen jedhan jiru. Maatiin tokko tokko rifeensa mataa daa'immanii akka dhalataniin irraa aaduun akka rifeensi isaanii baay'atee bareedee guddatu kan biqilu taasisa jedhu. Ammam dhugaadha kun jennee ilaalle rifeensa mataa akka isaan dhalatanii dafanii irraa aaduun akka inni baay'atee biqilu yookaan akka inni bareedee kalarii yookaan halluu gaarii qabaatee
hedduminaan biqiluun taasisu jechuudha. Qorannoon hedduun gonkumaa kuni kan hin fidu jedhu. Haalli rifeensa nama tokkoo kan irratti hundaa'umaadha. Baay'ina hundee rifeensa namni sun uumamaan qabuu fi sanyii yookaan jenetikii nama sana irratti hundaa'a. Baay'ina hundee rifeensa namni sun yookaan daa'imni sun uumamaan qabuu fi haala jenetikii yookaan sanyiidhaan kan deemudha jechuudha. Rifeensa daa'imman waliin dhalatan qaqalloo, lallaafoo fi faffaca'anii kan argamanidha. Akkuma beekamu daa'imman yeroo reefu dhalatan rifeensi mataa isaanii faffaca'ee argama. Qaqalloo akkasumas lallaafoodha jechuudha. Kun ammoo yeroo rifeensi dulloome kan haaraan bakka bu'aa deemu jijjiiramaa deema. Seeliin qaama namaa yeroo yerootti jijjiiramaa deema. Rifeensis qeensis qaamni hundumtuu seeliin dhala namaa jijjiiramaa deema. Rifeensi isaanii kunis egaa jijjiiramaa deema jechuudha turtii keessa. Kan dulloome kukkufaa kan haaraadhaan bakka bu'aa deema. Rifeensa dhalootaan jiru kana yoo irraa aarne kan jalaan dhufaa jiru san ariitiin akka bakka bu'u taasisa waan ta'eef jijjiiramuu baay'ina halluu fi jabina rifeensaa kan booda suuta ofiin dhufu ni ariifachiisa. Kana ifa taasisuuf halluu jabinaa fi baay'ina rifeensa namni tokko qabu uumamaan sanyii irratti kan hundaa'edha. Akkasumas immoo baay'ina fooliikilii, heer fooliikilii yookaan baay'ina hundee rifeensa namni sun qabu irratti hundaa'a. Daa'imman immoo yeroo dhalatan rifeensa xiqqoo faffacaate qabu, qaqalloo kan taate, lallaafoo kan taate. Kun immoo suuta yeroo guddataa deeman rifeensi irraa dulloome yeroo bakka bu'aa deemu jijjiiramaa deema. Haa ta'u malee yoo irraa aanne maal ta'a? Yoo dafnee irraa aanne rifeensi hundeensa jalaa dhufaa jiru dafee akka bakka bu'u taasisa. Kanaaf irraa aaduun kuni rifeensa gaarii akka godhatan taasisne osoo hin ta'in, kennaa nuti kennine osoo hin ta'in, qabeenyuma isaan duraan qaban kan isaan suuta yeroo rifeensi dulloomee kan haaraan bakka bu'aa deemu qabaachuu danda'an nuti xiqqoo ariifachiisne jechuudha. Kanaafuu daa'immaniif yoo dafnee rifeensa aanne tariitii rifeensi jalaan dhufu baay'atee biqiluu fi kalarii gaafa isaan guddatan qabaachuu danda'a. Yoo aaduu dhiisnes immoo kuni suuta ofuma isaa rifeensi gaafa dulloomee gara bakka bu'aa dhufu baay'ataa sana ta'a jechuudha. Kanaafuu rifeensa aaduun waan haaraa fida osoo hin ta'in in ariifachiisa xiqqoo ishee. Gaaffiin lammaffaan maatiin tokko immoo maa jedhu? Tokko gaariidha kan jedhan jiru, tokko immoo daa'imman irraa dafanii rifeensa mataa aaduun miidhaa qaba kan jedhan jiru. Namoonni daa'imman irraa rifeensa naannoo gubbee yookaan qaaruu irra aaduun sammuu isaanii miidha jedhanii yaadanis jiru. Gubbee yookaan qaaruu kan jedhu ishee yeroo hedduu dhukkifatu sammuu daa'immanii irra keessa jirtu kanadha. Akka suura kanarratti argitan kanarratti naannoo rifeensa naannoo kanaa dafanii ijoollummaatti aaduun yookaan akka dhalatanii aaduun guddina sammuu irratti rakkoo fidaa. Lafeen sammuu akka dafee cufatu taasisee sammuu isaanii akka hin guddanne taasisa kanneen jedhan jiru. Egaa hawaasa keenya keessa yaada adda addaa jira jechuudha. Inni fayyada kan jedhan jiru, inni miidha kan jedhanis jiru. Kun hammam dhugaadha yoo jenne haa ta'u malee rifeensa naannoo kanaa aaduun yookaan rifeensa naannoo gubbee jiru aaduun miidhaa addatti ta'e waan fidu tokko illee hin qabu. Waan haaraa waan fidu hin qabu jechuudha. Guddina sammuu irrattis, guddina lafee irrattis waan haaraa waan tokko fidu hin qabu jechuudha. Tariitii kan miidhuu danda'u yoo miidhamaadha. Meeshaa nuti ittiin mataa isaaniirraa aannu millaacii yookaan meeshaa adda addaa kan nuti itti mataa isaaniirraa aannu suni daa'imman yeroo isaan sosocho'anii osoo nuti aadaa fi jiru tariitii yoo isaan mocoree qofadha malee daa'imman irraa akka dhalatanii rifeensa aaduun miidhaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu daa'immaniif yeroo barbaannetti rifeensa irraa aaduun rakkoos faayidaas kan hin qabnedha. Guyyaa akkasii addachuu qaba dhalatee torban tokkotti, ji'a tokkotti, waggaa tokkotti kan jedhu jiru. Yoo barbaanne irraa aaduu dandeenya. Faayidaa argatus miidhaa argatus hin qabu. Yoo barbaanne immoo tursiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti gama saayinsiidhaan kan jiru yeroo murtaa'ee hin jiru rifeensa mataa aaduuf fedhii maatiitu murteessa malee. Gaaffiin sadaffaan immoo maatiin tokko erga mataa daa'immanii irraa aadanii booda rifeensi isaanii yoom biqila jedhanii kan gaafatan kan eegan jiru. Rifeensa mataa koo irraa aadeen ture kun amma torbee 3 torbee 4 ga'ee waa hin biqillee kan jedhan fa'aa jiru jechuudha. Kun immoo yoomi erga mataa daa'immanii irraa aagne rifeensa yoom biqila kan jedhu yoo ilaalle yoom akka deebee biqilu kan murteessu hundee rifeensa nama sanaati. Kanaaf namatti gargara, daa'imatti gargara jechuudha. Tokko torbee lama keessatti dafee kan guutu jira. Tokko immoo torbee 3 ji'a tokko kan fudhatu jira jechuudha. Namatti garaagarummaa qaba. Hundee rifeensa mataa isaaniitu murteessa jechuudha. Haa ta'u malee giddu galeessaan naannoo ji'a tokko keessatti rifeensi isaanii yeroo deebi'ee biqilu maatiin ni argu jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti
maatiin yoom dafee biqila yoom biqiladanii amma yoo ilaalan itti turuu danda'a wanti kun akka kan nama guddaatti eeganii. Kanaaf erga irraa aadanii booda amma ilaalanii dhiphachuun qabanii suuta kan biqilan jiru kan dafee biqilus jira kun rakkoo tokkollee kan hin qabnedha jechuudha. Inni sadaffaan waa'ee gogaa qaama daa'immaniidha. Skin of newborns waa'ee gogaa isaanii maatiin maal beekuu qabu maal gochuu qabu kan jedhudha. Daa'imman kanneen yeroon isaanii ga'e dhalatan jechuunis kanneen ulfa 37 hanga 42 gidduutti dhalatan sa'aatii 48 booda hanga handhuurri isaanii irraa cite yookaan gogee ofuma isaa kufee buutti uffata qulqulluu bishaaniin jiidhe fayyadamuun haxaa'uun gahaadha. Qaama dhiquun barbaachisu jechuudha. Naannoo qaama saalaa isaanii, naannoo fincaaniif bobbaa isaanii fi akkasumas immoo naannoo handhuuraa isaanii hanga inni kufutti xiqqoo qulqulleessuu barbaachisa jechuudha. Sa'aatii 48 keessatti waa tokko gochuun barbaachisu 48 booda garuu fooxaa xiqqoo uffataan jiidheen qaama isaanii xiqqoo haxaa'uu dandeenya. Erga handhuurri isaanii buutee booda immoo bishaan tempireechara giddu galeessa qabuun dhiquun ni danda'ama. Yeroo dhiqnu sa'aatii dheeraa sun ta'in daa'imman tokko torbanitti si'a 2 yookaan si'a 3 kan yeroo daqiiqaa 5 hanga 10 caalaan fudhanneen dhiquun gahaadha. Daa'imman hanga ji'a 6tti lafa bu'anii bakka balfa adda addaa jiru xuriin adda addaa jiru deeman waan ta'eef siree irra ciisaa ol waan ta'eef akka nama gurguddaa ammaan turaan waan ta'eef amma qaama irraa dhiquun hin barbaachisu. Torbanitti si'a tokko yookaan yeroo hedduu si'a 2 naannoo si'a 3 hin ga'a. Si'a 2 hanga si'a 3. Si'a 3 ol immoo yoo baay'ate rakkoon isaa maala diraay akka isaan ta'an ta'a. Gogaan isaanii akka gogu ta'a malee rakkoo biraas qabaatee miti. Hin xuraanis waan ta'eef lafa bu'u waan ta'eef akkasumas immoo yoo amma dhiqnee gogaan isaanii diraay ta'a waan ta'eef torbanitti si'a 2 yookaan si'a 3 baay'ee duguusutuun isaanii xiqqooma ishee daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 gidduutti qaama isaanii guutuu qulqulleessuu ni dandeenya jechuudha. Dabalataan immoo ji'a jalqabaa saamunaa fayyadamuun hin barbaachisu. Bishaanuma qofaanidha kan qaama irraa dhiqnu. Bishaan tempireechara isaa giddu galeessa ta'e jechuudha. Umurii ji'a tokko hanga waggaa tokkootti ammoo saamunaa isaaniif jedhamee oomishame kan asiidummaan isaa fi beezummaan isaa giddu galeessa ta'e jechuunis kan pH'n isaa giddu galeessa ta'e jechuudha. Akkasumas immoo zayita qaama irraa kan baay'ee kanneen hin kaasne jiru. Egaa kanneen isaaniif jedhamee oomishame jechuudha akka walii galaatti. Saamunaa isaaniif jedhamee oomishame umurii ji'a tokko hanga waggaa tokkotti fayyadamuu dandeenya. Hanga ji'a tokkootti saamunaan barbaachisu bishaan qofaan qaama dhiqnaa fi ji'a tokko hanga waggaa tokkotti saamunaa isaan qofaaf qophaa'een qaama dhiqnaa. Waggaa tokko booda garuu saamunaa namni kamuu fayyadamuu danda'u jechuudha. Akka hubachiisaatti daa'imman osoo yeroon isaanii hin gahin dhalatan yookaan osoo ulfii 37 hin gahin dhalatan yoom qaama dhiqna kan jedhuu fi tokko ulfaatina qaama isaanii yeroo dhalatan qabantu murteessa. Yeroo malee dhalachuun garaagarummaa qaba. Akkasumas immoo hagam yeroo malee dhalatan kan jedhu jira. Kan torbee 30tti dhalatee fi kan torbee 35tti dhalate tokko miti jechuudha. Yeroo garaagaraan. Akkasumas immoo akka dhalateen kutaa neonatal intensive care unit yookaan kutaa ho'aa ciiseera taanaan dhibee adda addaa godhatee yaalamaa jira taanaan yeroon isaa garaagara jechuudha. Akkaataa ulfaatina qaama isaaniitti akkaataa torbee meeqaa booddee dhalatan kan jedhuu fi akkasumas haalli isaan da'umsaa booda keessa jiran yoom akka qaama isaanii dhiqatan murteessa. Kanaafuu kanneen ani armaan olitti kaase kanneen yeroon isaanii ga'ee dhalatanidha. Kanneen yeroon isaanii hin gahin dhalatan immoo ogeessa fayyaa daa'ima sana yaalaa jiru yookaan daa'ima sana deessee mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas dabalataanis waa'ee gogaa daa'immanii ilaalchisee kan maatiin baruu qaban gogaan daa'immanii akka gogiinsa hin godhanneef yookaan akka diraay hin taaneef dibata yookaan looshinoota adda addaa isaaniif oomishame erga qaama dhiqnee booda dibuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo erga qaama dhiqnee booda osoo hin ta'in erga ifa aduutti baasne akkasumas immoo yoo barbaanne ganamaa galgala akka gogaan isaanii diraay hin taane guyyaatti 2-3 dibuu dandeenya jechuudha. Dibinsi kun egaa kan looshinii nuti dibnu kun maal godha? Ofiisaa zayita taa'aaf osoo hin ta'in qaama isaaniif zayita qaama isaanii keessa jiru akka hin baane ittisa jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti amma danda'ametti erga ifa aduutti baasnee booda erga qaama isaanii dhiqnee booda akkasumas immoo guyyaatti yeroo barbaanne qaama isaanii diraay waan ta'e nutti fakkaanaan dibuun gaariidha jechuudha. Ifa aduu keessa akkaataa hanga turtii fi sa'a vaayitaamin D'tiif jedhamee daa'ima ifa aduutti baasuun alatti yookaan sa'a sanaa olitti ifni aduu akka isaan argattu gochuun gaarii hin ta'u waan ta'eef sa'a dheeraa ifa aduu keessa akka turan gochuun gaarii miti jechuudha.
kanaan dura barnoota hojjedheen ture. Daa'imman guyyaatti sa'a gam ifa aduutti bahuu qabu vaayitaamin D jedhanii sa'a akkamimmoo bahuu qabu torbanitti si'a meeqa hanga ji'a meeqaatti kan jedhu specific limitii qophaa'ee jira. Kan irratti barnoota hojjedheen ture. Isa ilaaluu dandeessu. Haa ta'u malee hanga jedhame ol ifa aduu keessa tursiisuunis miidhaa mataa isaa qaba jechuudha. Gogaa isaanii irratti miidhaatti fida waan ta'eef hanga jedhame hanga vaayitaamin D isaaniif kennuuf eeyyamame alatti daa'imman ifa aduu keessa yeroo dheeraa akka turan gochuun gogaa isaanii miidha waan ta'eef gaarii miti jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Subscribe, like fi share gootanii na hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa. Akkasumas immoo kanneen daa'imman qabanis barnoota chaanalii kanaa akka hordofan taasisuun daa'imman isaanii akka ittiin guddifatan godhaa. Hedduu galatoomaa.